الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nagaa umaan jirtani akkam jirtan? نجا فيا الحمد لله بوليس كينيا كليل أنا مهيج الله دا مديا مدنا جينيا رانسي دا ولا جرا كمي فيوما. والله بريدة جرا مشاهدة جرا. هاي بغنا جانجرات تاني مي كليلو تربان تكو دراك أبامتني تراتني nama baay'ee waliin qabamtanii turatanii gaahii qabamtanii madadhaa keessatti bulii muraasaaf qabamtanii gadhiifamuu keessan dhageenye mee kaliiroo maaliif qabamtan maal balleessitan jedhaniiti sin qabanii sin hidan. Wanni nuyi qabamneef waraqaan tokko shaaroo birraa qabe hamma magaalaa baatii maxxanfame waraqaan maxxanfame kuni waraqama silaa manni murtelleen hoggaa mana murtitti nu dhiyeessan warri mana murtelleen waraqaan kun waraqaa nama qabsiisuumi waraqaa seerati mirga ofii gaafatanii ilmi Oromoo waraqaan sun wanni jiru ilmi Oromoo hidhamin ilmi Oromoo kan hidhaa jiru haa hiikamu kan ala jiru reebamuu naa hafu nurraa dhaabbadha mee nurraa dhaabbadha jecha malee waraqaan sun waan qabu manni murtii haqalleen dubbise nuyi namni hidhame namni dararame mana hidhatti mana dukkanallee naqan inni jira maqaa isaaniitan si hima. Hayyee rakkoon qabu mee wanni dura itti dhufnata sanii wanni isaan sin qabanii balleessitan jedhan waraqaa kana isintu manxassee jedhaniiti kan sin hidhan. Fakkiin kana nu immoo warri qabame suni waraqaa kana barreeffamuu haala itti barreeffame kan barreesse maashina nuyi warri qabamee dararamu kun waan tokko hin qabnu dhaaba miseensa adda bilisummaa Oromooti isin shaneedha ja'aniituma darara nurratti oofan malee wanni tokko hin jiru jecha. Hayyee kaliiloo mee waraqaan suni kan barreeffame koompitara isin immoo ijoollee baadiyyaati koompitaraa hin qabnu nuti kanan barreessine wani kun ka barreeffame koompitaraani nuti ijoollee baadiyyaati koompitara miti jawwaaluma guddaa hin qabnu waan akkasiisan jecha yeroo jettaniin warri mana murtiistee warroonis hin qaban suni maal isiniin jedhan. Warri mana murtiidha ijoolleen dhugaa baantii ummanni kanan qabu kana kan barreesse waan addaati kun ijoolleen kana hin barreessine jan isaan kan immoo ragaa itti funaanna ganaa mana isaanii sakattaana isaan gadhiifamuu fi mirgi waabii eegamuuf hin maluu jarri Oneg shaneedha durataan ijoollee tana kakaasee ijoollee tana waan darbellee qunqunsee namni kana godhutti jiru nama Dr. Khalil Aliyyi Sharif nama ja'amu kanaafi akkana nu godhanii isaan badii tokko malee humna nurratti laallatuudha mucaa tokko immoo diida kee arihaniiti xiyyiitii dhukkaasa irratti bananii mucaan xinnoo sammuun isaa shirirjaadha hoggoma kana arge mucaan hoggoma kana gadi manaan daatee sassoohe qawwee itti waqaranii qawweedhaan marsanii poolisa humnallee daatanii akkasanitti fuudhan. Hayyee kaliiloo mee isin walumaa galatti bulii meeqa hidhamtan mana hidhaa san keessatti? Bultii 13 hidhamne. Tole kadiroo warroonni humnoonni sin qaban suni poolisiidha moo liyyuu hayliidha moo makkalaakayaadha mee addanuu baati? Poolisaa fi hidhattoota gandaati. Tole mana hidhaa san keessatti yoo addatti oduu mana murtiin dhaqin wanni isaan dararaa isinirraan gahan jiranii?
wanni isaan dararaa nurraan ga'an mucaa dhukkaasa irratti baranii akka bineensaa diidakee ari'anii wanni godhan sani nu hin ala godhaniiti mana dukkanaa mana fincaanii mana bichitti mana qofatti hidhanii nu immoo wanni isaan nu godhan guyyaan gaafii deebiin qabne guyyaan kadir nu waamaniiti nu gaafatanii lakkii nuyi kanan biyennu lakkii nuyi kana hin agarre kana hin biyennu ati doktor Khalil jaamtaa miti Khalilan jaam ni dhugaat atimma nama kana jaare nama kana ijoollee tanallee jaare nama ganda keessa deemee hawaasa keessa deemee nama kakaasu adda bilisummaa Oromooti jaa jettee nama kakaasu jaaniiti laakii waan sobaa tokko dubbatuun bu'aan qabu uleen nun dhoonne waan tokko nun goone dhaggeeffatanneeti achi keessatti sa'aatii 38 nu hidhan. Hayyee galatoomii Khalil beektee mana hidhaa kana keessatti namoonni hedduun ammaan duras qabamanii namoota hedduun maqaa siyaasaa kanaan qabamanii rakkatanii jira. Mana hidhaa kana keessatti hedduun rakkachaa jiraatu. Addatti wanni isaan yeroo hedduu hidhamu ijoolleen keenya yeroo hidhame kanatti beektee mana murtiis hin geessanii achi keessattis ni dararanii hedduu dararanii jiran. Namoota ammaan dura qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran nama agartan qabdanii isin dura? Ammumaa tokko jira mana hidhaa jira. Hayyee namni kun mana hidhaa kana keessatti maal balleesse jedhanii qabanii achi keessatti dararaa jira. Wanni inni isinitti dhaammate hoo maali? Achi keessatti wanni inni isinitti himate? Wanni inni nutti himate ani kunoo inni immoo kan isaa ijoollee duraan qaban ijoollee isii duraan qaban keessaa isa hambisaniiti barsiisadha inni isa hambisaniiti hamma ammaa mana murtiidhaan dhiyaatu. Beellamni kan kee gaafana hin janiini calliseetuma taa'utti jira ijoollee raahi waa funaananii bakka sanitti waan inni ittiin jiraatullee kennan isa odoo mana murtiidhaa mana sirreessadhaa hin naqin bultii 15 teessisan. Hayyee Khaliloo dararaan ilmaan Oromoo irratti hedduu yeroo ammaa kana geggeessaa jira. Waan humnoonni waan kana uummanni kun kana hojjeta jedhanii isinirratti kakaasanii miidhaa kanarra isiniin gahe beektu gabaasa tokko waggaa keessaan nu gahu hunoo namootuma nuti beeknu namootuma isinitti dhidhiyaata waan jedhantu dhageenya waggaa jennu namoota waan kana isinirra qindeessaa akkasii waan kana shakkamtanii hidhamtan nama isinirratti qindeesse ni beektu. Inni beekna'ee ganduma. Mee uummata sanii maal jettaan namoota sanii namoota hojii keenya jedhanii waan kanarratti garaa isaanii qofa guuttatuudhaaf nama akkanatti ifaajanii uummata Oromoo dararan kana mee maal jettaan? Ani wanniin jehuun kan darbe kan eegatanaa nuyi ilmaan Oromooti waan tokko waan namaa hin tunne haqa keenya har'aas boruus nuyi hin falmanna dhumne inuma dhumna malee. Yaa obboleessa kaa nurraa dhaabbadha. Hoggaa waan seeraan alallee baane nu gaafadhaa seeraan. Waan seeraan jiru nun tuqinaadha. Waan seeraan jiru nurraa dhaabbadhaa. Nurraa of qabaadhaa. Hadaraa waaqati isinitti himnaa nurraa dhaabbadhaa jennaan. Hayyee galatoome ilmaan Oromoo warroota amma hidhamanii mana hidhaa keessatti dararaman kanaa hoo maal akka godhan ergaa dabarsitaaf uummata kana? Gariin kan baatii 8 hidhamee jira. Gariin kan baraa kunoo baraaf deema. Gariin kan bara meeqa jiru odoo mana murtiin dhaqin hedduu kanatti dararamaa jira. Warra kana hoo akka maal godhan ergaa dabarsitaaf? Wanni ani godhuuf wanni ani ergaa dabarsuuf silaa humnaan qabu dhaqee keessaan baasu ilmi Oromoodhaa badii takka malee waan takka malee akkanumaan mana hidhatti waan dararamuuf hin qabu. Isaan ofirraa gadi nu lakkisuudha gadi nu dhiisuudha wanni kuni fokkataa deemutti jirti malee tolaa deemutti hin jirtu nurraa of qabanii kan harkaa qaban gannuu dhiisanii isa immoo irratti karoora baafatutti jiran irraa nurraa dhaabbatuudha kan hin barbaadu.
hayyee kaleeroo galatoomii ulfaaduu waan gaafii deebiin waliin goote faarsaa gafaltee hedduu si galatoomanna maqaa miidiyaa madda nageenyaatiin. Anilleen guddisee tan isin galatoonfadha. Hayyee ulfaadhu. Hayyaana galatoomi.